Lixa shaggarraa nameettaa walqixxee keessatti namoota gabaa galan irratti hidhattoonni sirnichaa saamicha raawwachuu jiraattonni himanim. Jaalmoo sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessam. Sirni saamichaaf of ijaaree jiru bilxiginnaan waraana isaa bobbaasuun gochoota hawaasa gaddisiisanii fi egeree isaaniif yaaddoo ta'u guyyuu dalagaa oolu. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 9 bara 2024 lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee magaalaa aanichaa Minaareetti guyyaa gabaa hidhattoonni Abiy Ahmed uummata dararaa turuu jiraattonni himan. Guyyaa gabaa kanas namoota gabaa irraa galan karaatti eeguun wantoota isaan gabaatii bitatanii ba'an wantoota mi'a dukkanaa fi maallaqa namoota horii gurguratee galuu dabalatee wantoota uummanni bitatee gara baadiyyaatti galaa ture guutummaatti magaalaa qarqaratti eeguun harkaa saamuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni jedhanittis gandoota akka Coonfee, Miinkee, Irreessaa, Haroo, Dagaagaa fi Baqoo dabalatee isin waraana bilisummaa Oromoodha jechuun namoota hedduu harkaa saamuu dubbatu. Namoota maaloo nu harkaa hin saaminaa jedhan ammoo reebbicha irratti raawwachuu yoo barbaadde si ajjeesuuyyuu dandeenya jechuun addatti jiraattonni gandoota armaan olitti eeraman kunneen harka isaanii duwwaa bo'aa maatii isaaniitti akka galanis jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Giddugaleessa Oromiyaa bakkoota adda addaatti tiksitoonni PP loon uummataa 68,000 ol saamuun dhaga'ame. Jaalaa Caluu Roobaa waan qindeeffate qabam. Uummanni Oromoo biyya isaa kan irratti dhalatee guddatee fi horate irratti akka lammii lammaffaatti ilaalamuun gocha mootummaan biyya bulchu tokko lammiilee bulchuu irratti raawwanne gocha baay'ee saalfachiisaa fi gaddisiisaa ta'e humnaa fi qawween qaba jedhee uummata nagaa saamuun shiftummaa isaa addunyaaf mirkaneessaa jiraachuun isaa ifa ba'ee jira. Harka hanna bareedooluutu socho'u akkuma jedhamu qabeenya uummataa yeroo arganitti saamicha qofti sammuu waraana PP'tti kan dhufu waxabajjii 8/2024 giddu galeessa Oromiyaa godinaalee akka lixa shaggar aanaa Aboona Gandabarat ganda Doggomaa Kibbii jedhamuu fi kaaba shaggar aanaa warra Jaarsoo ganda Faajjii Ejersaa jedhamu keessatti loon uummataa bakka darabaa jiran 1,068 ol maafi honni waraana bilisiginnaa kun saamuu isaanii jiraattonni himan. Gandoonni kun lamaan kan waldaan geessan yoo ta'u gandoota kanneen irraa dhufanii bakka loon darabaa galanii jiranitti itti dhaquun saamanii gara aanaa Aboona Gandabarat bulchiinsa magaalaa Qalaaxee keessatti walitti qabanii kan jiranii fi yeroo ammaa kana loonuma argan cufa otoo bira hin darbin saamaa jiraachuu isaanii barameera. Dabalataanis uummanni loowwan kunneen jalaa saamames bu'aa fi iyyaa nuti loon keenya dhiisnee hin deemnu jedhaniis shiftoonni waraana bilisiginnaa reebicha amaarata geggeessuu fi kaanis qabanii deemuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Lixa shaggarraa nameettaa walqixxee keessatti barataan yuunivarsiitii Walaayitaa irraa eebbifame tokko loltoota sirnichaan ajjeefame. Jaalkennaa sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessam. Oromiyaa keessatti ajjeechan guyyuu murtee mana murtee malee geggeeffamaa jiru jabaatee itti fufuun namoonni nagaanes gochaa isaanii malee loltoota sirna abbaa irreen ajjeechan irratti raawwatama. Caamsaa 30/2024 godina lixa shaggar aanaa meettaa roobii keessatti barataa yuunivarsiitii Walaayitaa irraa eebbifame mana jiru maqaan isaa Guutaa Raggaasaa jedhamu kan dhalootan ganda Jaawwisa Oddoo ta'e hidhattoonni barumsa hin qabne barataa kana rasaasan galaafachuu ibsan. Barataan kunis erga yuunivarsiitii irraa eebbifamee galeeyis hojii kam irrattuu kan hin bobbaane fi hidhattoonni beektota lafa irraa duguugan kunneen ofitti waamuun waan inni hojjetu gaafannaan innis barumsa xumuree akka hojii dhabe mana maatii isaa taa'u itti hime jedhu jiraattonni ollaa. Hidhattoonni kunneenis meetira 100 ol erga biraa deemanii booda waliin mari'achuun isaan keessaa 2 ta'anii itti deebi'uun ofitti waamanii rasaasa 2 rukutanii ajjeesanii biraa deemus dabaluun ibsaniiru. Lixa Wallaggaa aanaa Haroo keessatti waraanni gabroonfataa PP namoota ajjeesuu, madeessuu, saamuu fi hidhuun himame. Jaaliraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Murni PP uummata Oromoo irratti duula duguuggaa sanyii banee jiruun namoonni danuun yakka tokko malee osoo qabamanii qaama seeraa jala jiranii murtii seeraa fi heeyyama seeraan alatti waraana murna PP rasaasaa waadamuun kanneen dhumaa jiran danuu ta'eetu mul'ata. Bifuma kanaanis lixa Wallaggaa aanaa Haaruu ganda Buuddii jedhamu keessatti waxabajjii 8/2024 miseensonni maatii tokko waraana murna PP'n naasuu tokko malee rasaasaa waadamuun ajjeefamuu fi madaa'uun barame. Namoonni ajjeefaman maqaan isaanii Haayiluu Kitilaa fi Boontuu Haayiluu kan jedhaman yoo ta'an shamarree seenaa Wandimuu madeessuun Lataa Haayiluu kan jedhamu ammoo qabuun fuudhanii deemuun dararaa ulfaataa irraan gahaa akka jiran beekameera. Dabalataanis maatii ajjeefaman mana isaanii keessaa waraanni murna PP kunneen qarshii 50,000 jalaa fudhachuun gara irraa dhufanitti akka deebi'an himameera.